Iyooyyaa isiniin jennee jira. Baartuttoolee, baarattoolee, babaarottoolee isiniin jenna. Egaa nagaa kan isin gaafadhe loqoda hangafticha Oromoo Sabbogoona ilma Oromoo hangafa kan ta'e Booranaati jechuudha. Egaa Oromoon nagaa erga ol gaafatee nagaa namaatti aansee kan beelladas ni gaafata jechuudha. Qabeenya qabu ni gaafata. Oromoo Booranaa biratti nagaa ooltee dubartii yoo jedhan baartuttoolee jedhanii, dhiiraan ammoo nagaa ooltee yoo jedhan baarattoolee jedhaniini, baay'ina namoota qabanii namoo babaarottoolee jedhaniini. Egaa itti aansee ammoo beelladaafis nagaa gaafatu. Isaanis akkana jedhuun jechuudha. Warri Sabbogoona kun galchumni nagaa jedhanii gaafatu jechuudha. Egaa Oromoo Sikkoo Mandoo birattis yeroo akkam ooltanii yookiin akkam ooltee jedhanii nagaa ol gaafate itti aansanii beelladaaf re'eef yookiin sa'a namaaf bifa kanaan gaafate jechuudha. Naannoon nagaa qabaachuu, horiin nagaa qabaachuu yookiin loon nagaa qabaachuu isaa bifa kanaan gaafatu. Sa'a namni nagaa, qeeree nagaa, waatii maatiin nagaa jedhanii gaafatu. Egaa Oromoon loqoda adda addaatiin nagaa walii dhiyeessa. Loqoda jechuun afaan tokko keessatti loqoda hedduutu jira akka ta'e hubachuu qabdanii namoonni saayinsii afaan yookiin saayinsii xiqqoo jedhan sana baratan egaa kana ol ibsuu dandeessanii. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media namoonni chaanaalii kana haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isin jenna. Barnoota gaggaarii qabannee akka isin dhiyaataa jirrus abdii guutuu qabna. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa. Namootaafis viidiyoo jaalattan qooduu keessan nu mirkaneessa. Akkuma dalagaa jirtanis namoonni hedduun galateeffamuu qabu. Egaa namoota kanneen keessaa hordoftoonni keenyaa fi jaalatamtoonni Gadaa Digital Media yeroo hundaa maamilli keenya kun barnootas argata. Chaanaalii isaa kan ta'e Gadaa Digital Medias jajjabeessaa jira. Guyyaa har'aatis kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media sagantaa baay'ee gaarii tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Guyyaa har'aa qabannee kan isinii dhiyaanne yaada yookiin xinsammuu fi kitaabilee gorsa irraa bu'uura godhatan qofa osoo hin taane yaada isinii dhiyeessu kanarratti ammoo badhaasa isinii kennuuf qophoofnee jirra. Badhaasni maal akka ta'ellee koree Gadaa Digital Media guyyaa har'aa sagantaa kana qopheesse kan isinii beeksisu ta'a. Garuu kallattimaan gara gaafii keenyatti dhiyeessina. Gaafiin keenya yeroo dhiyaatu ammoo nama dursee deebisetu badhaafamaa ta'a. Egaa namni badhaafamu guyyaa har'aatiif nama tokko. Kanaafuu Gadaa Digital Media waan gaggaarii qabatee akka isinii dhiyaatuuf subscribe godhaa jennaan nuti. Kanaaf maatii ta'aa isin jennaa. Irra deddeebinee kabajamtootaa fi jaalattoota chaanaalii keenyaa. Egaa kallattimaan gara yaadaatti isin dabarsine jechuudha. Egaa badhaafamaa ta'uudhaaf sirriitti dhageeffachuu gaafata. Egaa erga dhageeffattee dursitee koomentii jalatti yaada deebii ta'a jettu kaa'uu gaafata. Kanaaf qalbeeffannaan yookiin qalbiidhaan hordofaa isin jenna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media kallattimaan gara yaada isinii dhiyeessutti isin dabarsa. Guyyaa tokko namicha tokkotu bosona Amaazon keessa jiraataa ture. Egaa osoo jiraataa jiruu jireenya isaa kanaan qananii hedduu arge. Uumama ijaa argaa jiru kanas raajeffatee egaa waan raajeffate kanattis waan baay'ee gammadeef jireenya bosonaa kana keessa bultii hedduu buluuf murteesse. Bultii hedduu buluuf murteesse kana keessattis uumama kanaan baay'ee kan dinqame namni kun guyyaa tokko abjuudhaan waan tokko arge. Egaa osoo deemaa jiruu kallattii fuulduraatti firii baay'ee bareedaa fi guyyaa tokkos ijaan argee hin beekne tokko arge. Namni firii kan arge kunis bosona kana keessa osoo deemaa jiru firii kana nyaachuudhaaf qalbiin isaa waan isa hawwiteef kallattimaan firii kana bira ga'uuf miila isaa takka lama jedhaa gara fuulduratti tarkaanfachuu eegale. Osoma tarkaanfataa jiru daqiiqaa muraasa gidduutti wanni isa yaanne tokko fuulduraan. Egaa wanni fuulduraan itti dhufe kunis
baay'ee kan isa rifachiisuu fi onnee isaa isa cabsee mogolee isa buusu ture. Waraabeyyiin sagalee hedduu dhageessisuudhaan namicha kana waan arganiif kallattiidhaan fuulduraan isa marsanii isa nyaatanii lafee isaa qorganii isa liqimsuudhaaf itti iyyaa turan. Innis firii kana nyaachuudhaafis hamilee waan arganneef miilli konaa haa baasu jechoo gara duubaatti jedhee fiigicha eegale.